nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tube baga gara chaanaalii kana deebitanii nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa ingliiffa afaan oromootiin yookaan barumsa afaan oromoo afaan ingiliffaatiin warroota afaan ingiliffaa baruu barbaadaniif akkasumas warroota afaan oromoo baruu barbaadaniifis ni ta'a jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Har'a maal barannaa yeroo adda addaa karaa yoo deemnu traveling phrase kan jedhaman gaaleewwan itti fayyadamnu karaa namootaan yoo qunnamne ta'uu danda'a. Osoo deemaa jirru deemsa keenya irratti imala keenya irratti haasawwan fayyadamnu ilaalla jechuudha. Amma gara video keenya deemna. Osoo hin deemin dura garuu subscribe godhaa please. Subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Maalfi baay'een keessan yoo laalu subscribe osoo hin godhin warra laaltanidha jechuudha. Kanaafuu please subscribe gochuun nama hin miidhu. Subscribe godhaa yoo kan fayyadamtan ta'e jechuudha. Okay, amma gara video keenya deemna. Tokkoffaa maal jedha? Maal jennee eegaruu dandeenya? Amma namoota lamaanan isiniif qopheesse. Namni tokko A, namni tokko immoo B kan jedhamuunan qopheesse jechuudha. Maqaan A Nigaat yoo ta'u maqaan B dammoo immoo eenyudha? Caaltuudha jechuudha. Okay. Maal jedhee eegaluu danda'a? Akkam jirta? Akkam jirta? Akkam jirta? How are you? How are you? Akkam jirta? Nagaadha ati akkam? Nagaadha ati akkam? I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? Nagaadha ati akkam? In ammoo deebi'ee maal jedha? Ani nagaadha. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? I'm fine. What is your name? I'm fine. What is your name? Ani nagaadha. Maqaan kee eenyu? Jedha jechuudha. Biin maal jedha? Caaltuun jedhama. Ati hoo? I'm called Caaltuu. What about you? I'm called Caaltuu. What about you? Caaltuun jedhama. Ati hoo? Caaltuun jedhama. Ati hoo? Jette jechuudha. Inni itti aanu immoo itti fufaa haasan isaanii. Maqaan koo Nigaat. Maqaan koo dhiifama. Maqaan koo Nigaat. My name is Nigaat. Jenna jechuudha. Inni itti aanu immoo biyyi kee eessa? Jettee gaafatte jechuudha. Biyyi kee eessa? Where are you from? Where are you from? Biyyi kee eessa yookaan eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Where are you from? Jechuun jechuudha. Maal jedhanii itti fufan ammasii? Biyyi koo Japan. Biyyi koo Japan. My country is Japan. My country is Japan. Okay, itti fufan ammas as maaliif dhufte? As maaliif dhufte? Why did you come here? Why did you come here? As maaliif dhufte? Why did you come here? Ammallee itti fufanii okay maal jenna? Biyya laaluu barbaadetani jette jechuudha. I want to see the country. I want to see the country. Biyya laaluu yookaan ilaaluu barbaadetani. Biyya ilaaluu barbaadetani. I want to see the country. Itti fufe ammallee yeroo hammamiif turta jettee gaafatte jechuudha. Amma yeroo hammamiif turta? How long will you stay? How long will you stay? How long will you stay? jettee gaafatte
maal jedheenni torban tokkoof jedhee jechuudha. Torban tokkoof for a week ammallee itti fuftee jechuudha. Tole gaariidha baga nagaan dhufte guyyaa gaarii jetteen jechuudha. Tole gaariidha baga nagaan dhufte guyyaa gaarii. Okay, good, welcome, have a good time. Tole gaariidha. Okay, good, baga nagaan dhufte welcome. Baga nagaan dhufte welcome. Guyyaa gaarii. Have a good time. Have a good days jechuun dandeenya. Asirratti yeroo gaariidhaaf ta'a guyyaa gaarii yoo barbaanne have a good day jechuu dandeenya jechuudha. Itti fufee immoo maal jedheen jechuudha. Galatoomi caaltuu guyyaa gaarii jedheen jechuudha. Galatoomi caaltuu guyyaa gaarii. Thank you caaltuu, have a good day. Thank you caaltuu, have a good day jenne jechuudha. Amma phraseewwan asirratti fayyadamne yookaan haasawwan asirratti fayyadamne kun yeroo adda addaa iddoo adda addaa yeroo deemnu nu fayyadan jechuudha. Kanaafuu hin irraanfatinaa wantoota akkana iddoo adda addaatitti sirriitti waan isin fayyadaniif qabadha jechuudha. Sirriitti irra deddeebi'aa ilaalaa yoo isin galuu baate yaadas yoo qabaattan ammoo naaf barreessaa jechuudha. Comment irratti akkuma baratan naaf barreessaa. Viidiyoo akkamii akka isin hojjetamu akka barbaaddanis naaf barreessaa jechuudha. Akkasumas ammoo listening skill yookaan dandeettii dhaggeeffachuu keessanii akka isiniif guddisu wantoota adda addaa dhiyeessuuf jirra. Kanaafuu isaanillee isiniifan dhiyeessa jechuudha. Ammaaf bakkuma argitanitti nagaa ta'ee subscribe gochuu garuu hin irraanfatina jechuudha. Subscribe godhaa warri subscribe hin godhini. Akkasumas ammoo warri like gochaa baay'ee viidiyoo ammaaf bakkuma argitanitti nagaa ta'aa baay'ee. Amma gara viidiyoo keenya dabarra. Amma kan barannu maalinni har'a nyaata akkamitti reestooraantiiwwan yookaan mana nyaataa keessatti ajajanna afaan oromootiin fi afaan ingiliiffatiin kan jedhu ilaalla jechuudha. Ordering food at the restaurant kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokkoffaa verbiiwwan yookaan maqaawwanis ta'uu danda'a isaan kan nu fayyadan asirratti ilaalla jechuudha. Mana nyaataa restaurant, mana nyaataa restaurant jenneetoo bakka buusuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo buddeena, maaliifii buddeena ajajachuu waan dandeenyuuf afaan oromootiin amma buddeena injera jedhamee beekamaa. Yaa'u originiin isaa asuma waan ta'eef biyya asii keessaa waan dhufeef jechuudha. Biyyuma keenya keessaa waan dhufeef irra caalaa wantoonni biyya keenya dhufan afaan amaariffaatiin waamamaa waan turaniif wantoonni tokko buddeena injera, raafuu kaabeej, daabboo bread, shiroo kunillee biyyuma keenya keessaa waan dhufeef shiroodhuma jedhama jechuudha. Shiroo bishaan ifama sagaleen yookaan badu ta'ee jechuudha. Bishaan water, lallaafaa soda, biiraa biir, jechuu dandeenya jechuudha. Kanneen itti fayyadamna amma yoo ajajnu reestooraantii tokko keessa seennee maal jennee ajajuu dandeenya jechuudha. Amma wanta asirratti tokko nan barbaada jedhaanti I want one
fuulduratti kan galchuu dandeenyu kan duraatti jennee jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan tokko nan barbaada. Bishaan tokko nan barbaada jechuu dandeenya. I want one water. I want one water jechuu dandeenya jechuudha. Fuuldura kanarratti galchina jechuudha. Buddeena tokko nan barbaada. Daabboo tokko nan barbaada yoo jechuu barbaanne jechuudha. Asirratti galchuu ni dandeenya. I want one bunas yoo ta'e fakkeenyaaf I want one coffee. Buna tokko nan barbaada jennee jechuudha kan gubbaa kanarratti. Amma asirratti yoo dhaqne immoo kan lammaffaa asirratti bishaan tokko argachuu nan danda'a. Bishaan tokko argachuu nan danda'a. Bishaan tokko argachuu nan danda'a. Can I have one water please? Can I have one water please? Jennee jechuudha. Inni biraa immoo akkamiin gaafachuu dandeessan jechuudha. Do you have water? Do you have beer? Do you have bread? Do you have coffee? Kanneen hunda akkanatti do you have jettanii gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo afaan oromootiin gaafachuu yoo barbaadan warri afaan ingliiffaa dubbachaa dhagaa jirtan jechuudha. Do you have water yoo jechuu barbaadan bishaan ni qabdaa? Do you have beer? Biiraa ni qabdaa? Wanta barbaadan dursitaniit achi ni qabdaa kan jedhamu kana itti dabaltan jechuudha. Daabboo ni qabdaa? Raafuu ni qabdaa? Do you have cabbage? Do you have bread? Bishaan ni qabdaa? Biiraa ni qabdaa? Daabboo ni qabdaa? Raafuu ni qabdaa jechuu dandeessan jechuudha. Okay, inni biraa immoo dhiifama daabboo naaf kennuu ni dandeessaa? Dhiifama daabboo naaf kennuu ni dandeessaa? Excuse me, can you give me a bread? Excuse me, can you give me a bread? Dhiifama, excuse me, daabboo naaf kennuu, can you give me a bread? Daabboo naaf kennuu ni dandeessaa jettanii gaafachuu ni dandeessu. Inni itti aanu yaa nyaannu jechuu yoo barbaadan let us eat. Let us eat. Yaa nyaannu. Yaa nyaannu. Let us eat. Amma immoo osoo nyaataa jirtanuu nyaanni akkam? How is the food? jedhamtanii yoo gaafatamtan gaariidha jechuu barbaadan it is great. Nyaanni akkam? How is the food? Gaariidha. It is great jettan jechuudha. Dhumarratti ammoo herreega akka isinii fidan yoo kan barbaadan ta'e immoo maal jechuu dandeessan jechuudha. Dhiifama herreega argachuu nan danda'a? Dhiifama herreega argachuu nan danda'a? Excuse me, can I have a check? Excuse me, can I have the check? Dhiifama herreega argachuu nan danda'a? Excuse me, can I have the check? Dhiifama herreega argachuu nan danda'a? Yoo jettan jechuudha kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Gara barumsaa keenyaa common English common Afaan Oromoo conversation kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaafuu na waliin tura. Garuu warroonni subscribe godhin please subscribe godhaa jechuudha. Subscribe godhaa, video keenyallee like gochuu hin irraanfatina jechuudha. Wanta biraatii miti kanan isin gaafadhu like subscribe gochuu hin irraanfatina yoo jaalattan jechuudha. Amma gara video keenyaa deemnaa na waliin tura. Video baay'ee dheeraa miti kanaafuu isin fayyaddi waan ta'eef na waliin turuu keessan hin irraanfatina.
fakkeenyaaf amma kan barannu maal inni nama tokko biyya wayii keessatti yoo agarre fakkeenyaaf Paaris keessatti osoo agarre maal jenna maal asii goota jechuudha. Paaris keessaa maal hojjetta? Paaris keessaa maal hojjetta? Paaris keessaa maal hojjetta? What are you doing in Paris? What are you doing in Paris? What are you doing? Maal hojjetta? In Paris. Paris keessa jechuudha. Paris keessa jechuun in Paris maal hojjetta? What are you doing? Maal jedhee deebisa jechuudha. Akkana jechuu danda'a. Roomiin asitti jijjiirame yookaan biyya biraatis jechuu danda'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaadhaan garaan Finfinneedhaan asitti jijjiirame jechuu danda'a. Fakkeenya keenya irratti garuu Roomiin asitti jijjiirame kan jedhu fudhanne waan ta'eef Roomiin asitti jijjiirame. I got transferred from Rome. I got transferred from Rome. Roomiin asitti jijjiirame jedha jechuudha. Kan itti aanu ammoo asitti guddatte. Asitti guddatte. Asitti guddatte jennee yoo gaafannu maal jenna jechuudha. Did you grow up here? Did you grow up here? Asitti guddatte. Asitti guddattee fi asitti dhalatteen garaagarummaa qaba. Asitti dhalattee yoo jenne immoo did you born here? Asitti here dhalatte. Did you born? Asitti dhalatte. Did you born here? Jenne jechuudha. Asitti guddatte jechuun did you grow up here? Asitti dhalatte jechuun immoo did you born here kan jedhu ta'a jechuudha. Okay, itti aanu immoo sanaan dura warroonni chaanala haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatina jechuudha. Please subscribe godhaa, videos like godhaa jechuudha. Amma maal jenna? Akkamiin wal beektu? Nama tokko akkamitti akka wal beeku immoo kanallee isin fayyada jechuudha. Akkamiin wal beektu jettanii namoota lama yoo gaafachuu barbaaddan how do you know each other? How do you know each other? Akkamiin wal beektu? Akkamiin how do you know each other? Wal beektu. How do you know each other? Akkamiin wal beektu? Mana barumsaatti wal agarre. Mana barumsaatti wal agarre. We meet at school. We meet at school. Mana barumsaatti at school wal agarre. We meet. We meet at school. Mana barumsaatti wal agarre. Okay, panitaan. Paris deemtee beektaa? Paris deemtee beektaa? Asirratti amma Parisin jedhanii biyya faayatan jechuu dandeessanii Amboo deemtee beektaa? Jimmaa deemtee beektaa? Baalee deemtee beektaa jechuu dandeessanii jechuudha. Have you ever been to Paris? Have you ever been to Ambo? Have you ever been to Addis? Kan barbaadan jechuu ni dandeessan jechuudha. Paris deemtee beektaa? Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Eeni garuu yeroo tokko qofa. Eeni garuu yeroo tokko qofa. Yeah, that's only once. That's only once. Garuu yeroo tokko qofa. Eeni garuu yeroo tokko qofa. Kan jedhudha jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kanuma viidiyoon keenya irraa warroonni subscribe godhin subscribe godhaa jechuudha. Subscribe gochuun nama hin miidhu. Kanaafuu subscribe godhaa.
nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tuubii bagagara chaanaalii kanaan nagaadhaan deebitanii dhuftanii har'a immoo kan barannu adverb of time afaan oromoo afaan ingiliffatiin kan jedhu baranna jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu hin irraanfatinaa. Adverb of time kan jedhu ilaalla jechuudha. Adverbiiwwan yeroodhaan wal qabatan ilaalla jechuudha. Tokkoffaa gara video keenya osoo seenuu dura warroonni haaraa taatan akkuma beekame subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Akkasumas video keenya yoo jaalattan ammoo like gochuun hin irraanfatamu. Akkasumas hiriyoota keessanii ni fayyada jettanii yaaddan share godhama jechuudha. Amma gara video keenya seenna. Tokkoffaa adverb of time kan jedhu keessa maal jechuu dandeessanii warroonni afaan oromootiifis warra afaan ingiliffatiifis ni fayyada jechuudha. Videoon kun amma tokkoffaan har'a jechuun today har'a jenne jechuudha. Har'a afaan oromootiin har'a hudhaa qaba jechuudha. Asirratti har'a today fakkeenyaan yoo ilaalle sirriitti nu gala waan ta'eef barumsa barannu irra caalaan fakkeenyaan yoo ilaalle sirriitti waan nu galuuf fakkeenya fudhadheetan isinii wajjin ilaalle jechuudha. Har'a nan dhufa. I will come today. Har'a nan dhufa. Har'a jechuun today jechuudha jechuudha. Amma immoo adverb of time kan itti aanu kalee yookaan kaleessa. Kalee yookaan kaleessa jedhama. Iddoo adda addaatitti ammoo kaleessa jechuu ni dandeenya jechuudha. Guyyaa isa darbeen har'a osoo hin taane guyyaa darbeen maal jenna jechuudha. Kaleessa jenna jechuudha. Yesterday fakkeenyaaf kalee siif bilbileen jira. Kalee siif bilbileen jira. I call you yesterday. Okay, inni itti aanu ammoo boru jechuun tomorrow. Okay, fakkeenya nu ilaallu boru wal yaa agarru. Let us meet tomorrow. Boru wal yaa agarru jenna jechuudha. Inni itti aanu ammoo adverb of time kan jedhaman keessa amma now yeroo kan agarsiisan jechuudha. Kunini amma fakkeenyaaf amma na barbaachisa. Wanti tokko yoo kan isiniif barbaachisa ta'e maal jettanii I need it now. Amma na barbaachisa. I need it now. Amma na barbaachisa jenna jechuudha. Kan itti aanu immoo yeroo sana. Then yeroo sana yoo jenne kan darbe ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo sana then fakkeenyaaf yeroo sana hin deemne. Yeroo sana deemtee turte jedhee namni osoo gaafate fakkeenyaaf maal jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Yeroo sana hin deemne. I didn't go then. Jenna jechuudha. Warroonni afaan ingiliffaa barachuu barbaadanis asirratti barachaa deemtan jechuudha. Chaanaaliin kun warra afaan ingiliffatis akkasumas afaan oromootis akkasumas ammoo warroonni afaan amaariffaatis baruu barbaadan ta'e afaan amaariffaatiin afaan oromoo baruu barbaadan isineen ni fayyada waan ta'eef hundi keessanuu ilaalaa. Kan isirraa eegamu video like akkasumas ammoo subscribe gochuudha. Itti fufna jechuudha. Ammas gulana yookaan iddoo adda addaatitti gulantuu jedhama. Gulana
later gulana later gulana nan bilbil gulana nan bilbil I will call you later I will call you later jenne jechuudha gulana jechuun maal jechuudha gulana jechuun later jenne jechuudha kanaafuu inni itti aanu ammoo har'a galgala tonight means in Afaan Oromo har'a galgala fakkeenyaaf har'a galgala wal yaa agaru har'a galgala wal yaa agaru let us meet tonight inni itti aanu ammoo ammuma right now fakkeenyaaf ammuma yaa deemna let us go right now ammuma yaa deemna jenne jechuudha inni itti aanu kaleessa galgala kaleessa kan jedhu maal jennee turre yoo yaadattan kaleessa yesterday kaleessa mean in English yesterday kaleessa galgala yoo jennu galgala night last night yesterday night is just like that last night yoo jennu kaleessa galgala እሺ kaleessa galgala yaali yoo jettan maal jechuudha I tried last night jenne jechuudha kan itti aanu ammoo maal jedha har'a ganama har'a means today har'a ganama this morning har'a ganama gahan they arrived this morning har'a ganama gahan they arrived this morning kan itti aanu torbee itti aanu next week torbee itti aanu next week torbee itti aanu nan erga I will send it next week torbee itti aanu nan erga inni itti aanu ammoo hanga ammaatti still or you may be use ever since hanga ammaatti still or ever since fakkeenya yoo fudhanne hanga ammaatti na hin qaqqabne yookaan hin fudhanne jechuu barbaadan I still haven't received it maybe email ta'uu danda'a fakkeenyaaf email nan geenye yookaan nan qaqqabne jechuu barbaadan akkana jechuu dandeessan jechuudha I
I still haven't received it jechuu ni dandeessanii. Inni itti aanu ammoo ariitiidhaan immediately, quickly or fast kan jedhu kun isaan waliin kan deemu ta'uu danda'a. Fakkeenya yoo fudhanne ariitiidhaan hin konkolaachisin. Ariitiidhaan hin konkolaachisin. Don't drive too fast. Don't drive too fast. Ariitiidhaan hin konkolaachisin. Konkolaachisuu means to drive. Don't drive too fast. Yeroo dhiyoo keessatti. Kan itti aanu ammoo yeroo dhiyoo keessatti. Soon or before long. Okay, fakkeenyaaf yeroo dhiyoo keessatti nan dhufa. I am coming soon. Yeroo dhiyoo keessatti nan dhufa. I am coming soon. Kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Viidiyoo keenya irraa akka irraa fayyadamtan like gochuu immoo inni irraanfatinaa. Viidiyoo like gochan tokkoffaan maal jedha? Hojjechuu to work. Hojjechuu to work. Hojjechuu to work. Isinii hojjechuun barbaada. Fakkeenyaan laalla hundaa fakkeenyaan ilaalle waan nuuf galuuf jechuudha. Fakkeenya yookaan example isinii hojjechuun barbaada. I would like to work for you. I would like to work for you. Isinii hojjechuun barbaada. Jenne jechuudha. Hojjechuu jechuun maal jechuudha? To work. Hojjechuu to work. Kan itti aanu fayyadamuu to use. Fayyadamuu. Kitaaba kee fayyadamuu nan danda'a gaafidha jechuudha. Kitaaba kee fayyadamuu nan danda'a. Can I use your book? Can I use your book? Kitaaba kee fayyadamuu nan danda'a. Fayyadamuu jechuun to use. Fayyadamuu to use. Eshi inni sadaffaan ammoo ta'uu to be. Ta'uu miti asirratti ta'uu to be. Ta'uu to be. Fakkeenyaaf doktora ta'uun barbaada. I would like to be a doctor. Doktora ta'uun barbaada. I would like to be a doctor. Inni biraammoo fakkeenya lammataa. What you want to be in the future. What you want to be. Maal ta'uudha asirratti illee. What you want to be in the future. Gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? Gara fuulduraa in the future. Future in the future. Gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? What you want to be in the future. Gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? Inni afraffaa hubachuu to understand. Hubachuu to understand. Fakkeenyaaf si hubachuu hin dandeenye. I can't understand you.
I can't understand you. Si hubachuu hin dandeenye. I can't understand you. Jennee jechuudha. Har'a meeqa barannee? 4 barannee jirra. Kanuma afran sunni maalidha? Hojjechuu kan jedhu to work, akkasumas fayyadamuu to use, akkasumas ta'uu to be, inni dhumaa hubachuu to understand kan jedhu jechuudha. Kunniin gaaleewwan isin fayyadanidha. Iddoo adda addaatitti kan isin fayyadanidha. Kanaafuu hin irraanfatinaa jechuudha. Baay'ee irraa fayyadamtanii warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Bakkuma argitanitti nagaa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Channel Telegram kiyyalee description jira waan jiruuf join gochuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Baay'ee irraa fayyadamtanii channel san irratti. Kanaafuu ammaaf bakkuma argitanitti nagaa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Bye.